Yeroo tokko Gaawutamaa boodaadhaan akkas jedhanii isa gaafatu. Qofaa kee imaluu wayyamoo gareedhaan? Innis akkas jedhee deebise. Gowwaa faana imaluurra qofaa kee deemuu wayya. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan nutti himamu jechi tokko jira. Imala gabaabaa fi ariifataa imaluu yommuu barbaaddan qofaa keessan imalaa. Imala fagoo imaluu yoo feetan garuu gareedhaan imalaa. Jechamni kun dhugaadha. Garuu immoo yoomidha gareedhaan kan imaluu qabnu? Nama Hindii beekamaa isa ta'e Sahat Gaaruun waa'ee dhimma kanaa akkas yommuu jedhu dhaga'ameera. Deemsa fagoo deemuu yoo barbaaddan gareedhaan ta'a jedhama. Wanti murteessaan garuu isin faana kan tarkaanfatu eenyudha? Yeroo hunda nama faana waliin ta'uun waan gaarii miti. Faallaa isaatti iyyuu nama faana yeroo baay'ee dabarsuun rakkina nutti ta'uu danda'a. Namni kamiyyuu gara haadha isaarraa yommuu ba'u qofaa isaa ba'a. Homaadhuma lakkuu yoo taatan lamaan keessanuu walitti bahuu hin dandeessan. Tokko dursuu waan qabuuf. Kanaaf namni tokko qofaa isaa akkamitti akka ta'uu qabu yoo beekuu baate waliin ta'uun rakkoo baay'ee isatti uumuu danda'a. Gaaffiin inni ijoon garuu namni tokko ofii isaa adda baasee sirriitti beekuu yoo baate maaliif dhahoo nama faana ta'uu kan barbaadu? Imala gara milkaa'inaatti godhamu irratti homaadhuma ofii keessan irratti yoo hojjettan wantoonni karaa sirrii ta'een yeroo isaan itti hin deemne jiraachuu danda'a. Wanti kamillee yeroo mudachuutti danda'uu fi itti mudatu jira. Sababiin isaas immoo jireenyi haala badaa keessatti waan argamtuufidha. Karaa nuti hin eegneen haalonni rakkisuun tokko tokko nu mudachuu danda'u. Miiraan miidhamtanii yeroo tokko tokko immoo hafuuraan miidhamtanii tarii daldalli keessan sin kasaarsee ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo jaalalleen keessan har'a sin gatee deemee laphee keessan cabsee ta'a. Yeroowwan akkanaatti yeroo baay'ee deeggaraa ni dhabna. Namni kamillee naannee nuun ilaalu. Jireenya keenyaanis sadarkaa gadi aanaa isa jedhamu irra ta'an. Haa ta'u malee gaaffiin inni murteessaan battala sanatti maalidha kan gootan? Qofaa keessan waan taataniif of komachuu jalqabdu moo qofaa keessan tarkaanfachuuf filattanii imaltu? Amma kana qofa ilaaluudhaan inni kam filannoo salphaa akka ta'e ni beekna. Jireenyaan yommuu miidhamtan ofii keessan akka miidhamaatti ilaaluun baay'ee salphaadha. Sababiin isaas namni miidhame rakkinichi isa biraa itti fakkaatu waan ta'eef. Nama biraarraa yookaan wanta biraarraa. Kanaaf namni sun ofii isaa irratti abdii kuta. Jireenya isaa fooyyessuuf hojii kamillee hojjetu. Faallaa isaatiin garuu kan dhufe haa dhufu jedhee namni tarkaanfatu fuuldura isaatti rakkinni hamma fedhe yoo itti jiraates rakkina sana keessa miidhama tokko malee ni baha. Tooftaa salphaadhaan haala akkanaa keessa ofii keessan argachuu yoo feetan waan tokko qofa yaadachuudha kan sinirraa eegamu. Uumaan siniin jedhee wanti ka'e akka jiru yaadachuudha. Bubbeen gara keessanitti dhufu jireenya keessan guutummaan guututti waliin dhoofu osoo hin taane daandii keessan isiniif qulleessuudhaa fi daandii keessan akka isiniif xaraguuf garuu isiniinis sochoosuu qaba. Yoo ta'uu baate daandii keessan xaraguuf humna hin qabaatu. Yeroo baay'ees yeroo kanadha namoonni qofaa ta'uu jabeessanii kan sodaatan. Namni hundumtuu nama duuba dhokachuu ni barbaada. Addunyaan kun karaa namni tokko xarageen namoota imaluu barbaadaniin addunyaa guutamteedha. Qofaa keessan yommuu taatan jireenyi keessan garagalee ija keessan irra dhufa. Ilaalchi sunis baay'ee waan si sodaachisuuf namootaan marfamuudhaan filachuu dandeessu. Garuu eenyummaa keessan baqachaa akka jirtan beekuu qabdu. Gaaffii tokko qofaan sin gaafadha. Yeroo addunyaa kanarratti qabdan nagaadhaan goolabuuf siree du'aa keessan irratti raftaniittu. Jireenyi keessan garagalee ija keessan irra dhufeera. Addunyaa kana adda bahuu keessan dura addunyaan kun wanta isiniif qopheessite fudhattaniittu. Nanaman gaabbiidhaan namni du'uu barbaadu hin jiru. Kanaaf maaliif yeroo muraasaaf qofaa ta'uun filannu? Ofii keenyaan barbaanne maaliif hin argannu? Achii booda namoota faana waliin ta'uudhaan fagoo imaluu keenya itti fufna. Yeroo kamiyyuu caala namni hundumtuu daandii wal fakkaataan yommuu deemu dhahuu qabdu. Isin daandii mataa keessanii qabaachuu qabdu. Daqiiqaa murtaa'e ofii keessaniif kennitanii ofii keessan bakka kamitti ilaaluu akka barbaaddan yaadaa. Namni yaaddan sun daandii amma yaaddan deemaa jiraachuu keessan yommuu beeku maal kan jedhu isinitti fakkaata? Jechamni baay'ee barsiisaa ta'e tokko jira. Mindaan keessan mattaa abjuu keessan akka irraanfattaniif isiniif kennamudha. Iccitiin namoota milkaa'oo inni tokko kanadha. Qofaa ta'uu. Namni tokko qofaa isaa yommuu ta'u sammuun isaa haalaan yaaduu jalqaba. Qofaa ta'uu jechuun akkuma yaadduu
sammuu keenya irratti hojii kalaqaa dabaluuf humna dhokataa qabu. Yaaddoo keessa yommuu gallu sammuun keenya asiif achi jechuusaa jalqaba. Nutis osoo hin beekin yaadota gaarii ta'an sammuu keenyatti fiduu jalqabna. Kun qofaa ta'uuttis wal fakkaataadha. Qofaa yommuu taatan sammuu keessan isa dammaqaa calchisiisaa jirtu. Yeroo kanattis dammaqinni keessan inni dhokataan akka odeessuuf eeyyamaafii jirtu jechuudha. Kanaaf sammuun keessan yommuu dubbatu wanti inni dubbatu kan isinitti hin tolle yoo ta'e jireenya keessan irratti dhaabattanii kan sirreessuun isinirraa eegamu wanti utaalame tokko jira. Sammuun keessan wanta dubbatu sinumti kan deeggartan yoo ta'e garuu waa'ee ofii keessanii caalatti beekaa deemtu jechuudha. Hojii kalaqaa ida'uu of beekuu. Guddichi Niikoolaay Teeslaa kana dubbachaa ture. Qofaa kee ta'i. Yeroo kamillee qofaa kee ta'i. Jalqabni kalaqawwan hundaa kan jalqabu qofaa ta'uurraayi. Qofaa kee yommuu taatu yaadonni ni dhalatu. Itti gaafatamummaan yaadota sana gara dachee kanatti buusuunis sirra ni ta'a. Addunyaa kanarratti waan tokko argachuuf waan tokko aarsaa gochuun akka nurra jiru namni hundumtuu kan hubatu natti fakkaata. Gatiin milkaa'inaas olaanaadha. Namoonni yeroo bashannanan sin bashannanuu dhiisuu dandeessu. Namoonni hariiroo warra kaan faana qaban yommuu jabeessan kan keessan dabalaa deemuu danda'a. Garuu yoomillee yaadadhaa. Qofaa ta'uun keessan yeroo murtaa'ee fidha. Ofii keessan barbaaddanii erga argattanii fi hiikni jireenyaa keessan erga isiniif galee booda namoota faana ta'uudhaan abjuu jireenya keessanii milkeessuu dandeessu. Bara jireenyaa keenyatti yoo xinnaate yeroo tokko osoo duubatti hin deebi'in isinii fi uumaa keessan taatanii daandiin itti tarkaanfattan jira. Maatiin hin barbaachisu. Hiriyaan hin barbaachisu. Isinii fi uumaa keessan qofa. Akkas yommuu gootan addunyaa kanafaan karaa adda ta'een wal argitu. Amantii keessan jabeessuun hojii keessan ta'a. Achiinis sammuun keessan isiniif rakkoowwan keessan isiniif hiikaa yeroo dukkanaa sana darbitanii gara yeroo isa ifaatti ni deebitu. Addunyaa kanarratti immoo dhugaan tokko jira. Namoonni hordofuu kan barbaadan nama daandii mataasaa qabateen hawaasa keenyaan yookaan immoo namoota biratti qofaa keenya imaluun keenya nu kabachiisuu danda'a. Sababiin isaas jabina isaan hin qaban nuyi qabna ture. Daandii isaan tarkaanfachuuf sodaatan nuti tarkaanfannee fixneerra. Sammuu isaaniitiinis hamma sana jabina waan hin qabneef isaaniif gaariidha jedhanii kan yaadan nama daandii mataasaa filate hordofuudha. Kanaafis yeroo kanatti isin filatamuu taatu. Qofaa keessan tarkaanfachuu hin sodaatinaa. Sin jabeessa malee yoomillee sin hin laaffisu. Daandii isinii fi uumaan keessan qofti itti imaltan irratti yeroo dukkanaa baay'ee dabarsitu. Akka sila waliin jedhu bubbeewwan baay'ee ni dhufu. Tokko qofa osoo hin taane bubbeewwan baay'ee. Yeroo sanattis daandii keessan xaraguu qofa osoo hin taane isiniinis irra deddeebiidhaan sin qoru. Yeroo sanatti garuu bubbee sanaan dhaabachuu dadhabdanii erga kuftanii deebitanii yommuu kaatan jireenyaan injifattaniittu. Tooftaan jireenyaa siniif galeera. Namni tokko wanti kamillee nama san dhaabne taatu. Laa'uu taasuun akka jedhe namni waa hin baasne tokko qofaa ta'uu ni jibba. Garuu ogeessi uumaa isaa faana tokko ta'uusaa hubachuudhaan qofummaadhaan hammatee fayyadama. Viidiyicha waan hordoftaniif baay'een sin galateeffadha. Faayidaa qaba jettanii yoo yaaddan viidiyoo iskiriinii irra jiru kiliik gochuun ilaaluu dandeessu. Galatoomaa nagaatti.